تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني أمانتا مسلمة ورطفتنين دمتو بقى قويا إيدا تيني سنغي إيد مبارك ينا إيغا كوغا كنا أكغاريتي دبرسنا جرا الحمد لله رب العالمين. كوغا رفول كبربران غمجود أن كبجو ربنا واغدو إيغا بقى جراتني بقى تنغيتني أيانا غاري سنها تاو دكوبا يرو أما خنرال أكو فيدن دام ساكمون dabarsan akka hordoftan asumaan isinii dhaamuu barbaada. Karaa biraatiin immoo hojii addunyaa keessaa hojiin siyaasaa waan itti jirru dhukkubni kunillee manatti nu galchuu haalli yeroo poolitikaa biyya keenyaa furmaata ka barbaadu ta'uu hundumtuu nu bannaa. Egaa furmaata gara paartii biyyoolessa Oromiyaatiin jiru uummata keenyaaf miidiyaa garagaraati irratti dhiyeessinee jirra. Filmaata jiran keessaa filmaata paartiin biyyoolessa Oromiyaadhaa dhiyeesse ka gama hundaa gargaaruu jennee ilaalla. Ka mootummaallee gargaaru ka paartii biyya kanaa hundumaa gargaaru ka lammii biyya kanaa gargaaru furmaata giddugaleessaati jennee ilaalla. Furmaanni giddugaleessaa kun ramadaana booda yeroo rakkoon siyaasaatii fi garagaraa biyya keenya mudate kanatti dhiyeessuun kenna hagam ummata keenyaaf akka rakkannu nagaa ummata keenyaa tokkummaa ummata keenyaa ummata hoo jedhu ummata Oromoo duwwaa osoo hin taane ummattoota Oromoo wajjin jiraatan Oromoo keessa jiraatan hundayyuu nagaa isaanii tiksuudhaaf waaraa gochuudhaaf paartiin biyyoolessa Oromiyaa ka hojjetudha. Kanaaf ummanni keenya bal'inaan akka nu hubatuu fi rakkoo kana furuu keessaayis qooda akka fudhatu asumarraan dhaamuu barbaada. Irra deebi'ee bakka guyyaa sooma hiikkaan geettan jedha. Eid Mubaarak.